hundumti keessaniyyuu araara waaqayyootiin eegamtanii yeroo kana fuula isaatti argamuudhaaf, fuula isaatti dhiyaachuudhaaf carra qaboota warri taatan anallee dabalatee hundumti kennayyuu guddaa keenya galateeffannaa maqaan isaa baraa hamma baraatti kan eebbifame haa ta'u. Akkuma kanaan dura qayyabachuu jalqabne qayyabannaa keenya bu'uura amantii Adventistii kan bara 1889 tokko jennee naannoo lakkoofsa 12 irraan baaneerra 12, 13, 14 hadhaa ilaalleetiin jenna jechuudha. Kutaalee darban isinillee akka ilaaltaniif achumaan isin affeeraa wanti bu'uura kanneen duuba deebinee ilaaluun barbaachisee fi dhimma waa'ee waaqummaa irratti waaqii yookaan ammoo ganamuu guddaa dhugaa irratti ta'e jechuudha. Kanaaf bu'uura waldaa yeroo waaqayyo waldaa kana hundeesse achirraa jalqabee hundeessitoonni dhugaa bu'uura amantii keenyaati jedhanii kaatan dhugaa san irra deebinee ilaaluu qabna jechuudha. Mata dureen dhugaa kan biraa baay'een jiran garuu waaqa waaqeffannuu wajjin wal qabatee dhimmi ijoon. Kanaaf tokkoffaa fi lammaffaa viidiyoo tokkoffaa fi lammaffaa duuba deebitanii akka ilaaltan karaa feesbuukii irraallee feesbuukii irraa yoo fagaate ammoo karaa yuutuubii irraa argachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf gara guyyaa irraatti yeroo deebinu 12ffaa, 13ffaa fi 14ffaa ilaalleetiin jenna jechuudha. Kanaaf garasitti kallattiidhaan odoon deemin dura kadhaadhaan dursineetiin jenna hundumti kenna yoo haalumuu danda'e fuula waaqayyootti yeroo dhiyaannu kadhaan fuula waaqayyootti dhiyaanneetiin jennaan kadhanna. Gaarummaa addaa nutti agarsiifteef harka kee nurra qabdee abba guddaa si galateeffannaa dhugama irra deddeebinee garatti sin jenna maqaan kee ardiif samii gubbaatti illee ol ka jedhe haa ta'u. Amma gara fuuldura keetti yeroo dhufnu olmaa karaa ilma kee nu gooteef si galateeffata. Cubbuu keenyaaf irra daddarbaa keenyallee sitti mannaa karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos araaraan dhiifamaan nu yaadachuun jaalala kee haa ta'u. Hafuura kee qulqullu nu guuti nu dibi fooliin ilma kee nurraa haa dha'u nu gargaara akka ilma keetti nu laali dhaala ilma kee nullee akka qoodannuuf hafuura ilma kee fudhannee ilmaan kee jedhamuu kenna jireenyaan akka mirkaneessituufatti nu gargaara. Dhugaa amma baran dhimma waa'ee sanbataa wajjin wal qabate akkasumas immoo qajeelfama kee yoomuu hin jijjiiramne dhugaa yeroo laallu ati geggeessaa keetiin nu wajjin ta'e fedha kee raawwadhu ofii keenya dabarsee nu dhiisin maqaa tokko jalma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa ameen. Waa'ee keenyatti guddaa gammannaa akkuma kanaan dura goonu tokko tokkoon duubatti deebaa appilikeeshinii yookaan laabrarii caaffata raajii irraa ilaalaa isa fuunee macaafa qulqulluudhaan wal bira qabaa ilaalaa adeemna jechuudha. Macaafa qulqulluudhaan wal bira qabaa ilaalaa yeroo deemnu ta'eetiin jedha. Okay. Gara qayyabannaa keenyan guyyaa irratti yeroo deebinu kaleessa gara dhumaa irratti kalaallee seera abboomii waaqaati ilaala. Abboomiin waaqaa kun immutable kan hin jijjiiramne akka ta'e akkumufaaf kakuu haarawaa keessatti illee isuma tokkocha istaandardiin amala waaqaa ittiin waa nama ilaalee jedhu yeroo hundaa kan hin jijjiiramne akka ta'e ilaalleerra jechuudha. Yeroo hundaa kan hin jijjiiramne akka ta'e ilaalleerra. Inni kun ammootu gabatee kakuu keessa kataa'eetiin jedhe akkasumas gabateen kun ammootu dhimma mana qulqullummaa wajjin kan wal qabatu Kiristoos mana qulqullummaa biyya lafaa irratti tajaajila yeroo xumureetiin jedhu amma mana qulqullummaa samiitti isa samii keessaatti hojii isaa akka inni itti fufeeru waa'ee dhimma mana qulqullummaa wajjin wal qabsiifnee illee ilaalleerra. Inni kun ammootu samiitti ammallee tajaajilli akka jiru tajaajilli kutaa lammaffaa kutaa qulqullootaa jechuudha. Ammallee akka itti fufeeru ijoolleen waaqayyoo ammoo yeroo itti amalli isaanii laallamaaru yeroo itti kutaa qulqullootaa keessatti Kiristoosii wajjin dhimma murtee irratti amalli keenya Kiristoosiin fakkaatee jireenyi keenya Kiristoosiin fakkaatee fooliin ilma isaa nurra dha'ee amalli keenya qixa ilma waaqaatiin yeroo itti madaallamu keessa jirra jechuudha. Amma yeroon ayyaanaa fi ayyaanni sun yoo gargaaramne ammootu meeshirmentii irra yeroo hin ta'e nu gargaara. Murteen ayyaanaanii miti ka ta'u murteen seeraan ka ta'u. Ayyaanaan fayyine dhugaadha. Ayyaanaan fayyuun keenya garuu akka dhumaatti mirkanaa'uu danda'u qaba. Jireenyaan dhumarratti nama hundumaafuu akka hojii isaatti kennuudhaaf nan dhufa jedhama caafni qulqulluun. Kana jechuun murteen kan murtaa'u ayyaanaan duduu hin taane seeraan. Yookaan ammootu istaandardii amala kennaatiin. Akkuma Kiristoos jedheetiin jedheen kana booda mana Israa'el tokkollee maal hin godhu irra hin darbu. Tumbii kaayetiin jala jedhamus keessatti. Tumbiin ittiin laallamneetiin jennu Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e ilaalla jechuudha. Amala kanaan amma yeroo madaalli seera waaqaatiin yeroo itti madaalamnu keessa jirra jechuudha. Dhimma dhugaa sanbataa, dhimma fayyaa, akkasumas immoo dhimma lubbuun ni duuti moo hin duutu, akkasumas immoo dhimma murtee seera waaqaa wajjin wal qabatu yeroo amma more focusing amalli keenya qixa kanaan laallamu keessa jirra. Waan nyaannuun waan dhunnu amala waaqaa seera waaqaa wajjin walii gallama waliin gal
akkasumas immoo warri du'an maal ta'an dhumarratti wal qabatu hojii waan ta'eef dhimmi kunniin dhimma baay'ee murteessaadha. Qayyabannaa keenya keessatti illee ilaalla. Kanaaf guyyaa irraa seera 10 keessaa seerri arfaffaan karaa addaatiin amala waaqaa kan mul'isu akka ta'e. Amala waaqaa kan mul'isu akka ta'e ilaalla. The fourth commandment of the law requires that we devote the seventh day of each week, commonly called Saturday, to abstain from our own labor. Why can I want to go to Bachuaba? Am Seri Kudani, Butun, Gaf Kendam, Wakayo Sera Saman, Immalate, say, Himmalates. So, Malaton, Wakayo Karadati, Uya Sambata, Enuma Makawaka, Abo Isa, Lapani Unwahundumak, Canada. Okay, Kana Uya Sambata Matuta. Hojii dhuunfaa kennaa irraa dhaabanna malee hojii dhaabsifne irra deebi'an malee. Hojii dhuunfaa kennaa irraa dhaabsifne, hojii lafaa dhaabsifne, hojii amantii ka ta'e, hojii waaqayyoo, hojii wangeelaa, hojii fayyina lubbuu wajjin wal qabatu hojjeta. Kanaaf Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5:17 irratti abbaan koo hojjeta, ammallee hojjeta, anillee nan hojjedha jedha. Kanaaf isa Kiristoos hojii fayyinaa hojjetu kana isaan ammoo hojii dhuunfaa wajjin wal bira qabsiisan. Hojii biizinesii hojii wajjin wal bira qabsiisan. Guyyaa Sanbataatti waldaa keessatti dhimma galiin dubbatu kana godhaan jedhu sun waan faayidaa isaanii ta'e. Waa'een fayyini lubbuu garuu yeroo isaan cingoo argina jechuudha. Waa'ee fayyini lubbuu yeroo isaan cingoo argina jechuudha. Mee gara macaafa qulqulluutti ilaallee jecha Kiristoos jedhe kana jechoota kanneen lamaan akka adda baafnu waan barbaade. Hojii keenya dhaabsifna malee hojii guutuun guututti dhaabsifnee cadhifnee harka hidhannee teenna jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa Kiristoos akkas jedha. Lakkoofsa 17 irraa akkana jedha Kiristoos. Yesus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira. Anis immoo nan hojjedhaa jedhee isaanitti dubbata. Hojii akkamiin? Hojii fayyinaa. Kiristoos lafuma kanarra yeroo dhufu guutumaan guututti wanti inni hojjetu maali? Hojii fayyinaa. Guyyaa Sanbataa keessaan bifa addaatiin fayyina addaati kan inni godhatu. Kanaaf illee guyyaa Sanbataa hojii wangeelaatti illee namni hojjetu yoo ta'e. Guyyaa Sanbataa adda baasee hojii kan hojjetu. Kanaaf guyyaa Sanbataa wangeelaawii illee amantoota kamiinuu tokko ka godhu. Hunduu amannaan kamiinuu guyyaa Sanbataatti hojii wangeelaa qofa hojjeta jechuudha. Hojii dhuunfaa ofii dhaabee hunduu wal ta'ee wangeela irratti hirmaata. Yooma hiikkaan kunillee yeroo kana dhugaa hin taane jechuudha. Hiikkaan dhugaa akka Sanbataa ka kenname guyyaa Sanbataatti namni hundinuu hojii wangeelaa irratti hirmaachuu qaban. Waldaa dhaqee barachuu irraa jalqabee, namootatti dhugaa bahuu irraa jalqabee, warra dhiban gaafachuu irraa jalqabee. Kunniin hojii adda bahee guyyaa Sanbataa hojjetamu. Kanaaf Kiristoos anis nan hojjedha, abbaan koo illee hojjeta jedha. Gaafa inni kana jedhu kana dhageenyaan Yihuudoonni Yesuus seera Sanbataa kan cabse duwwaa hin ta'in seera Sanbataa maal cabse jedhan isaan. Akka isaan itti eeganitti guyyaa Sanbataatti wantummaan hojii jedhu dhaabata. Kanaaf kiisii isaaniitti illee kana godhan waldaatti dhaqanii garuu waa'ee buusiin dubbatu. Istandardi isaan ittiin Sanbata eenna jedhan hin jijjiire Kiristoos. Kaayyoo isaa jechuudha. Kanaaf akka isaan eeganitti Sanbata maal godheera? Cabseera. Lammaffaa Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofii isaa Waaqayyootti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchanii yaadan. Kanaaf tuqaaleen lamaan dhimmi Sanbataatii fi dhimmi eenyummaa Waaqayyoo dhimma madaallii dhala namaa kan isa dhumaati jechuudha. Dhimma eenyu Kiristoos kan jedhu. Akkuma yeroo san Kiristoos illee teessee ture wanti yeroo san ture ammallee irra deebi'eetiin jedhaa kan yaada qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa Sanbataa guyyaa itti hojii wangeelaa bifa addaatiin hojjennu. Guyyaa itti alaabaa dhugaa ol qabnudha. Kan eebbifame kan qulqulleeffame Waaqayyo kan eebbise kan qulqulleesse. That it is only a week, the Sabbath known to the Bible, being the day was set apart before the paradise was lost. Udu edeni mbaini intur. Kan adda bahe guyyaa adda bahe. Udu edeni maali godhin tur? Udu adda mbaini intur. Cubbuu dura jechuudha karaa biraati. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyoon eebbise hin qulqulleesse. Kana birame samitti illee deebinee eden restored yoo taate illee deebinee guyyaa Sanbataatiin uumaaf uumamni fuula isaa duratti akka sagadaaf dhiyaannu dhalli namaa hunduu lafa kaa'ee jiru. Kanaaf namoonni baay'een guyyaa Sanbataa kana Jewish Sabbath jedhan. It is not a Jewish Sabbath, but it is a human being Sabbath. Jewish Sabbath and the Christian Sabbath jedhan. This Christian Sabbath is as they call akka isaan jedhanitti guyyaa Dilbataa. Guyyaa Gooftaa isa jedhama jechuudha. Guyyaan Gooftaa guyyaa kam? Guyyaa Sanbataa, guyyaa Saturday isa jennu ta'e guyyaa torbaffaadha jechuudha. Inni mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 10 illee. Interesting. Kanaaf guyyaa Sanbataa amala Waaqaa kan mul'isu cubbuu dura kan ture akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'ee jiru kaayyoon seexanaa inni guddaan
jalqaba waaquma dhugaa waaqa sanbataa jijjiiru. Lammaffaan guyyaa waaqa dhugaa waaqa sanbataa jijjiiru. Tuqaaleen kunniin lama wal faana jijjiiraman. Okay, macaafa qulqulluu keessatti bara 321tti jalqaba guyyaan sanbataa gara dilbataatti jijjiirama. Bara 325tti immoo waaqa dhugaatitu sadan tokkummaatti jijjiirame. Tiriinitii isa jennu Sillaasee ni jennu jechuudha. Sillaasee walgahii Niqiyaatti bara 325tti hundeeffame. Kanaaf walgahiidhaan waaqa hundeeffame hundeessaan jedhu waaqeffataa jechuudha. Walgahiidhaan waaqa irra walii galame. Nu macaafa qulqulluutti walgahiidhaan waaqa irra walii galame dhuun taane waaqa isa dhugaa akka ilmi tokkochi abbaa nutti hime san waaqeffanna jechuudha. Inni illee nuni abbaa. Kanaaf ilma badii ka jedhame antaayikiraayist ka jedhame kun waaqa dhugaalleen jijjiire sanbata dhugaalleen jijjiire amma torban kana indoo maal jedhaniirani yaadannoo waggaa 1700 yoo dongoruu jedhanii Niqiyaa yeroo itti waaqni sadan tokkummaa addunyaa hundumaa guututti waldaan kiristiyaana jedhame hundi walii galee including Seventh Day Adventist currently ka jiru jechuudha. Bara 1981 booddee ka dhufe doktoriiniin isa Niqiyaa Triune God isuma jedhu san walitti ni kama Niqiyaati jechuudha. Isuma san waaqa ba'aalii jechuudha. Waaqa ba'aalii. Waan dhugaan ni macaafa qulqulluu waaqa dhugaati. Waaqa tokkocha isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 17 ibsame isa Kiristoos waaqa tokkocha isa dhugaa isa ergite gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekuun jireenya bara baraa jedhe san. Interesting. Lakkoofsa inni ittaanee dhufu 13 that as a man of sin the papacy has taught to change the time and the law. Yeroo fi seera abboommi waaqayyoollee inni jira. Abboommi waaqayyoo jijjiiramu keessaa inni tokko kun ammoo lammaffaan bifa fakkeenyaatiin maal godhin hin sagadin. Ka jedhu sun completely jijjiirame. Inni biraan mootuu taayimiin abboommota kurnan keessaa sanbata wajjin wal qabatudha. Kun illee jijjiirame. Kana ka jijjiireen inni paappaasii. Paappaasii jechuun maal jechuudha? Paappaasii jechuun maal jechuudha? Paappaasii jechuun Roomaan paappaasii jedhu nama tokkochisanii miti. Sirna paappaasii jechuun sirna amantii fi mootummaa wal marge jechuudha. Paappaasii bineensicha inni jedhamee wangeela mul'ata boqonnaa 13 tokkorraa ibsame sana jechuudha. Sirna paappaasii. Sirna paappaasii jechuun mootummaa fi amantiin wal makee dhimma amantii mootummaan galmaan ga'u yoo jalqabu. Amantiin gubbaa ta'ee mootummaa ajaju yoo jalqabu. Sirni kun maal jedhama? Paappaasii jedhama. Addunyaa keenya keessa magaalaan keessatti kantiibaa magaalaallee ka ta'e itti gaafatamaa waldaallee ka ta'e Vaatikaan magaalaa Vaatikaan jedhamtu Roomaan keessa ka jirtu qofa kantiiballee geggeessaa amantii jillee. Kun sirna paappaasii jedhama. Kanaaf sirni kun bara jaarraa dukkanaa waggaa 1960 bara 1538 jalqabee aga bara 1798 waggaa kanatti guutuutti bitee ture jechuudha. Addunyaa. Yeroo kana maal godhan? Haga bara 1538tti haga waan hundumaa xumuree gubbaatti ol ba'uuf 525 jidduu kanatti akkuma sila jedhaatin ture vaariyeeshinii uumamaa ture jechuudha. Sorry. Tole 321 fi 325 fuudhuun taane 300. Yerooleen kunneen hundi fixee guutuutti addunyaa to'achuudhaaf isa inni haala mijeessaa turedha jechuudha. Isa inni maal godhaa turedha? Haala guutuutti mijeessaa turedha. Okay. So amma maalidha macaafa qulqulluu keessatti xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu? Seerri waaqaa hin jijjiiramu. Okay. Seerri waaqaa maal hin ta'u? Hin jijjiiramu. Inni ilmi badiituun kanaaf jalqaba kan inni godhe maalidha? Guyyaa waaqa dhugaa kana jijjiireetiin jedhee itti aansee ammootu waaqa dhugaa jijjiiree jechuudha. Bara 321tti AD keessatti Imperer Konstaantaayinn inni jedhamu jalqaba sanbata jijjiireen itti aanee ammootu waliigalteedhaan 325tti ammootu Niqiyaa irratti waan dhugaa waliigalteedhaan waaqa sadi ta'e. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Kanaaf sanbanni illee hin jijjiiramu. Waaqayyo inni dhugaa sanbata nu kenne illee maal hin ta'u? Hin jijjiiramu. Kanaaf dhugaa sanbata dhugaa namni eeguu danda'u nama waaqa dhugaa isa sanbata kenne beeku qofadha. Akkasii jedhamuun baay'ee barbaachisaadha. Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irratti argachuu dandeenya. And has misled almost all Christendom. Almost all.
hunduma guutuutti kan jedhan maal godha? Mislead godha. Dogongorsa jechuudha. In regard to the fourth commandment. Guyyaa sanbata. Kanaaf warri Protestaantii ofiin jedhanii guyyaan kun guyyaa gooftaati guyyaa Kiristoositti kana ka'edha. Uumoo ibsa biraa waliin kollektii gochuu barbaadu jechuudha. Kun hin ta'u. Inni dhugaan macaafa qulqulluu sanbanni yoomiyyuu hin jijjiiramu. We find the prophecy of reform in this respect to be wrought among the believer just before coming of Christ. Kiristoos dhufeen hin dura wanti kun maal ta'uu qaba? Irra deebi'ee haaraa'omuu danda'uu qaba. Isaas boqonnaa 56 lakkoofsa tokkoof lafarra yaada jiru mee isa mul'ata illee walumaa qabee dubbiseetiin jedha gara Isaayyaasitti dhaqneetiin jedha. Isaas boqonnaa 56 lakkoofsa tokkoo fi lamarra yaada jiru wajjin dubbifneetiin jenna jechuudha. Okay. Waaqayyo fayyisuun koo harka irrattiin dhufaa qajeelummaan koos dafee mul'ataa firdii sirritti eegaa wanta qajeelaas godha. Firdii sirritti eegaa wanta qajeelaas godha. Namni wanta kana godhu inni kana jabeessee eegu inni sanbatan xureessine inni harka isaa wanta hamaa hojjechuutti dhoobu haa gammadu jedha. Inni sanbata maal hin godhu hin xureessine. Firdiif qajeelummaa isaa kan eegu jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 irratti mootu asirratti obsi qulqullootaa jedha. Haftuu amala isaanii kan ibsudha jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 keessatti erga ergamoota sadanii yeroo arginu argina 12 irratti kana keessatti obsaan danda'uun warra waaqayyoof qulqullaa'anii abboomii waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanachuu isaanii jabeessanii amanuu isaanii jabeessee barbaadama. Kun amantii Yesuusii qabaachuun isaanii jedha. Ingiliffarraallee Amaariffarraallee. So abboomii waaqayyoo eegu. Kun mallattoo warra maaliiti jechuudha? Warra haftuuti jechuudha. Abboomii waaqayyoo gaafa eenyu waaqa dhugaa sana beekneeti. Amantii Yesuusii gaafa jennu Yesuus maal jedhaa? Akkuma abboomii abbaa kootii eege jaalala isaatti qabadhee jiraadhu isinis abboommota koo yoo eeddan jaalala kootti qabattanii jiraattu jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Kanaaf inni kun tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa irratti illee yaaduma kana wal fakkaatu argina jechuudha. Inni biraa ammaaf inni xumuraa that the followers of Christ should be a peculiar people. Addunyaa keessaa warra adda bayan ta'uu qabu. Not following the maxim. Oduu durii hidhaa wal xaxaa oduu durii dhufedha warra dhagaan ta'uu qaban ijoollee waaqayyo. Guyyaa sanbataa yoo qabne jenneerraa sirni Phaaphaasii guyyaa sanbataa jijjiiree jedhe itti deebi'ee waaqa dhugaa waaqa sanbataa illee jijjiiree jedhe ijoolleen waaqayyo ammoo inni lakkoofsa 10 jiru ijoolleen waaqayyo ammoo saba adda fooyaman ta'uu qabu. Oduu durii maxims nor conforming to the way of the world. Karaa addunyaa sanbata eeguudhaan illee haa ta'u waaqa sobaa waliigaltee waaqa fitamallee ta'uun nyaata uffata kennaan illee haa ta'uti waaqa dhugaa duukaa kan bu'an ta'uu qabu. Adda ba'u jechuudha. Not following its pleasure or countenancing its faults. Isa jaalala isaa what pleasure akkasumas mootu hammina isaanii duukaa muun qaba. And as much as Apostle says that whosoever will be in this sense a friend of the world is the enemy of God. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti namni karaa kamiinuu addunyaa wajjin walitti hidhata ta'e diina waaqayyooti jedha. Kanaaf waaqa wajjin walii galuu qaba. Isa waaqeffachuudhaan adda baafnee seera tokkoffaa anaan ala waaqa biraa waaqeffate kan jedhu. Sanbata koo eege kan jedhu. Yoomiyyuu hin jijjiiramu waan dhiyammu. Kan beeknu baay'ee barbaachisaa. Christ says that we cannot have two masters or at the same time serve God and the mammon. Ila abbaa obboloota koo. Waaqa inni jedhamu doktoriinii Kiristoos duukaa gaafa buuneet hin jenne abbaaf ilma kan jedhu. Sababni isaa waaqayyo kan jedhu waaqa abbaa isa gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa tokkicha macaafa qulqulluu ilma waaqaa isa waaqummaa qabu jechuudha. Sababni isaa macaafa qulqulluutu doktoriinii Kiristoos duukaa namni bu'u jedha. Namni barumsa Kiristoos duukaa hin buune eenyuun biraan qabu jedha. Waaqayyoon biraan qabu. Sagal. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu waaqayyoon biraan qabu. Argitanii? Waaqayyoon of biraa hin qabu. Waaqayyoon biraan qabu. Namni maal hin godhu? Namni barumsa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu waaqayyoon biraan qabu. Okay. Inni barsiisichatti qabamee jiraatoo abbaaf ilma of biraa qabu. Kanaaf waaqummaa kan qabu eenyu fedhu jechuudha. Abbaa fi ilmaa jedhaa macaafa qulqulluun. Abbaa fi ilma of biraa qabu. Kanaaf waaqa dhugaa duukaa bu'u yookiin mootummaa duukaa bu'u
Maamon waaqa tolfamaa duukaa bu'u. Kanaaf ijoollee koo jedha macaafni qulqulluun ijoollee koo. Waaqayyoon tolfamaa irraa maal godhaa? Ofii gadhaa jedha dhumarratti. Eenyu feennu ibsee. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Yookiin waaqa dhugaa waaqeffannaa yookiin immoo waaqa tolfamaa maamans. Eeshi ilmi waaqayyo akka dhufe jedha sirraa xiyyeeffannaan alaala. Ilmi waaqayyo akka dhufe isa dhugaa sana baruudhaaf abbaa isaa jechuudha. Hubannaa akka nuuf kenne nuyi beekna. Kanaaf nu isa dhugaa sana keessa abbaa isaa keessa ilma isaa ilma waaqayyo kana Yesuus Kiristoos keessa sin jiraanna jedha. Waaqayyoon inni dhugaa jireenyi bara baraa isa kana jedha. Yaa ijoollee koo waaqayyo tolfaman irraa of eeggadha. Waaqayyo inni dhugaa isa kana. Kiristoos waaqummaa abbaa wajjin hirmaata waaqa dhugaati waaqa sobaati miti. Garuu waaqni tokkochi dhugaa macaafa qulqulluu inni abbaadha. Kiristoosoo ilma abbaadha. Kan wanti jedheefi eenyuun akka waaqeffataa jiru adda ba'uu qabna. Ijoolleen waaqayyo adda ba'uu qabdi gaafa jennu waaqa waaqeffattuun sanbata hedduun jireenya guutuun adda ba'uu qabdi jechuudha. Uumaa jijjiiramuu akka hin dandeenye illee adda baafnee dubbachuu qabna. Isa dhageenyetti akka jiraannu dhugaa sobaa akka jechuu dandeenyu waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Kutaalee aanan itti fufna. Eebbifamaan isinillee dubbisuudhaan irra deebitee ilaaluudhaan akka itti fuftan asumaan isin affeerra. Afaan illee wajjumaan laallaa eebbifamaa yeroo eebbifaa qabaadha. Kadhannaa. Ati dhuguma waaqayyodha. Abbaa gaarummaa guddaa karaa ilma kee ofii kee nutti ibsitee akkasii waaqeffannuuf gara kee akka dhufnuuf gara mootummaa ilma kee isa jaallatamaatti nu dabarsite tokkummaa ilma kee wajjin akka qabaannu nu goote kanaan karaa ilma kee wajjin illee akka tokkummaa qabnuuf haala mijeessite kan hundumaa immoo hafuura keetiin gootee karaa ilma kee ofitti waan nu araarsiteef galanni si haa ga'u. Abbaa dhugaa ammallee jireenyi keenna baagalli keenna kanama ilma kan kee si akka fakkaatuuf dhugaadha karaa addaan nu gargaara. Afaan yeroo keenya irratti immoo seerri kan keenni dhugaa bara baraan akkasumatti ture. Hin jijjiiramu. Ijoolleen kee adda fu'amuu qabu. Kun nu galeera akkasitti akka jiran nu gargaara. Afaan yeroo keenya irratti immoo maqaa tokkocha ilma keessatti biyya lafaa jaalatteessi kadhana yaa abbaa. Ameen.